Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya ordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtu. Qophii addaa har'aa keessatti egaa keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne. Keessummaa addaa har'aa kana maaliif nu dhiyeessine jettanii iyyaafachaa nama turtanidha. Egaa kaan keessanii maqaadhaa itti moggaaftanii kan jirtanii bulloo maaliif callisee gurbaan diiman maaliif hin dhiyaanne kan jedhu nu gaafachaa turtan. Egaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hundi keessanuu kan eegaa turtanii Jawar Muhammad. Jawar Muhammad ana dabalatee egaa waggaa lamaan booda kan karaa iskiriiniitiin wal arguuf deemnu. Egaa Jawar Muhammad baga nagaadhaan gara OMN'ttis akkasumas warra si eegaa jiruu fi karaa iskiriiniitiin baga dhiyaattee baga nagaan dhuftee anaa dhufuun jedha. Dayani ati fi daawwattoonni OMN'is baga Rabbi lubbuun jiraachisee walitti nu deebisee baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deebi'an jedha. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbii bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kana hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawar Muhammad? Turtiin mana hidhaa egaa duuti biyya wajjin hirriba akkuma jedhanii Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaraniin waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'u akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu sarbamtee taa'uun dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa ture irraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kunuufis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente waggaa laallu tarii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nus akkuma warroota biraa gara tokko raataatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya miira keenya maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaadnuu fi tarii akkuma namoonni hedduun waggaa dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif Rabbi gara hidhaa isin geessee waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turretti fakkaata. Harki keenya maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa qabaa gara kaaniin immoo nullee fayyadeera akkuma faranjiin jettu. Partly it was a blessing in disguise gaa wanni guddaan jala dabarree as geenye jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne nuyi garuu Rabbiif galanni haa ga'u as geenye irra jechuudha. Gaariidhamee keessattuu yeroo bultii 40 nyaata lagattan sana namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Murtii hamaa cimaa akkasii akkamitti murteessan kan jedhutu gaafiin kaka'aati ture. Kana mee waan nu yaadachiiftoo jiraate gama biraatiin immoo yeroo mana hidhaa turtan ummatni ofii haamilee ofiitii kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Haalli ummataas akkam ture? Kana lamaan mee walitti gabaabsitii nutti. Egalli lagannaa nyaataa sun mataa isaatti sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Haa ta'u garuu yeroo hidhamte tooftaan ati ittiin qabsaa'uu dandeessu, tooftaan ati ittiin dhiibbaa ittiin godhuu dandeessu hedduu murtaa'a. Tarkaanfiin ati fudhachuu dandeessu ofirratti kanarraa kaanee haala biyyi sun itti deemaa jiru akkasumas haalli hidhamtoonni siyaasaa Koloneel Gammachuu
ayyaana dabalatee namoonni biraan haalli isaan qabiinsa isaanii yaaddessaa waan tureef akkasumas immoo biyyattiin filannoo saniin wal qabatee gara hamaatti deemaa akka turte waan hubanneefi kanarraa kaanee hamma dandeenyetti dhiibbaa uumuudhaaf jecha kan gara tarkaanfii sanitti seenne gaachi keessatti mootummaa qofa irratti osoo hin ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame beela osoo hin ta'in uummanni keenya kallattii hundaa dhufuudhaan dhiibbaa guddaan duratti godhee nageenya keenyaaf waan yaaddaa tureef lagannaa sana akka dhaabnuuf akka malee guyyaa mara dhufee xiqqaa guddaan abbaan amantii abbootiin gadaa warri bifa garaagaraatiin dhufanii dhiibbaa guddaan duratti godhaa turanii haala ulfaataa ture kan dhugaa dubbanne kan nyaata dhabuun humna dhabnee laaffanne caalaa kan maatiin keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa waan duraan ga'e haa ta'u gaa sanis irraa annee. Gaariidha gaa ergammoo mana hidhaatii baatanii ni calliftanii kan jedhudha. Gama tokkoon mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo mana hidhaatti yeroo ba'anii mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Your phone will be out of storage. Clean up now. Storage. Kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Nuyi egaa tinka namni hedduun hin beekanu fakkaata gaalletti gadhiifamne gara dhuma ji'a muddeet irratti manguddoon dhufanii mootummaan haalduree tokko malee isin gadhiisuu barbaada. Nuun jaaniin egaa akkas taate nu duris jaalannee of ni hidhe mootummaan nu hidhe mootummaan yoo nu hidhe hidhamnee teenya yeroo gadhiise immoo baanee uummata keenyatti makamna jenneeni haaluma kanaan torban lama akkas booda deebi'anii nu gallakkisanii. Haaldureen irra kaayame tokkollee hin jiru. Kan callifne fedhii keenyanii namni nu dirqisiises hin jiru. Sababni callifneef qabna. Agartee yeroo mana hidhaa keessa turretti waan baay'ee hubanne. Televiziyoona mootummaa laalla turre manni hidhaa Qaallitti televiziyoona qaba hidhamtoonni televiziyoona argatu. Televiziyoona sana waggaa laallu yeroo biyyattii wal waraansaa keessa seentetti namoonni sila biyya tasgabbeessuu qaban namoonni sila nagaa buusuu qaban namoonni sila balaa waraanni qabu hir'isuu irra tattaafachuu qaban hayyoonni hogganoonni siyaasaa abbootiin amantii jaarsolii biyyaa warri jettuun bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama suukenneessuun waan lola hammeessaa garii isaanii afaan baafatanii duguggaa sanyii saba tokko irratti yeroo labsaa turanitti baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanofne turre akka lammii biyya kanaatti inumaa Baqqalaa wajjin yeroo baay'ee haasofna turre taa'ii osoo hidhaa keessa jiraachuu baanne nullee akkuma jara kanaatitti salphanne waan biyya balleessu dubbanna turre jennee yaadaa turre akkasumas qabsaa'onni gameeyyii ta'anis kaayyoo kaleessa itti gadi ba'aniif kaayyoo kaleessa itti aarsaa meeqa kafalaniif irraanfachuudhaan waan osoo daa'imman kanarratti dhumanii osoo dargaggeessi biyya kanaa lola irratti lola hiikkaan qabne irratti dhumuu osoo qabeenyi biyyaa barbadaa'u gadi bayanii yeroo xurumbaa lolaa afuufan argaa turre baay'ee nutti dhagahame inumaahu akkuma reefsu hin jetti rabbi san jalaan waraarutti gammachuu qabna turre kanaaf tokko kanatti hedduu traumatize nu godhe jechuu wanni achirratti argaa turre wanni biraa yeroo san immoo hubanne hayyuun biyya kanaa hoggansi biyya kanaa hedduun keenya haasa'u malee wal dhaggeeffachaa kan turre rakkooleen baay'ee mudatan sun osoo wal dhaggeeffachuun kan jiraatu taate hubannaa waloo uumuun waan danda'amuuf rakkooleen sun tarii hin ga'an jennee waan yaadneef yeroo baanetti wanni dursa kennuu fi barbaannu dhaggeeffachuudha kan jiru. Sababota biraas qabna wanni jallifneef sababni biraa fakkeenyaaf uummanni keenya waggaa lamaaf olola lolaatiin olola diigii cabsii balleessi barbadeessi jedhuun sammuunsaa weeraraa ture. Yeroo nuti baanesanitti haga tokko gama mootummaatiin fi gama murnoota biraatiin ololli lolaa lashjee haasaan nagaa dhufaa waan tureef uummanni keenya xiqqoo boqonnaa argatu qabaa dullee itti baanee daran miira isaa jeequun qabnu kaja'uudha jechuun waliigalatti egaa dubbachuurra yeroo hiikamne sanitti anguma ammattis yoo ta'e
uummata keenyaafis biyya keenyaafis mataa keenyaafis tarii dubbachuurra dhaggeeffachuu wayya kan jedhudha. Wanni biraa immoo akkuma beektu yeroo hidhaa keessa teessu odeeffannoo gahaan argattu. Waan maatiin dhufee si himu, waan namni dhufee si gaafatu si himuu fi waan miidiyaa mootummaa irraa dhaggeeffattuun ala odeeffannoo gahaa qaamota garaagaraa irraan argattu hir'uudha jechuudha. Odeeffannoo ati argattu odeeffannoo hir'uu irratti hundooftee yaada kennachuuf tarsiimoo baasuufis taatee kallattii qabsiisuuf baay'ee nama rakkisa. Yaadni ati dhiyeessitus falli ati dhiyeessitus kan hir'ate ta'a jechuudha. Odeeffannoo hir'uu irratti hundaa'ee waan deemuuf. Kanaaf mari'anneetuma akkuma beektu ganoonni keenya kanaafanis yeroo haasaa gabaabaa godhanii alatti bal'inaan haasa'urraa of qusachuudhaaf murteessine. Egaa haasa'uu dhabuu keenyan uummanni keenyaa fi biyyi keenyas sabni keenyas hin fayyadame jenneeti kan abdannu. Yeroo tokko tokko callisuunis ergaa guddaadha qaba. Silence can be a strategy sometimes. Kanaaf bifa saniin hordofaa turre. Dubbiin callisuu kun hedduu nama dubbisiisa nan beeka. Mammaasa gaafa ijoollee tokko na yaadachiisa. Yeroo ijoollee mammaasa tokko ture mammaasatti inni dhiyaatu. Gurbaatu intala fuudhee warra soddaa hoggaa dhaqu. Hiriyoonni maatiin isaa yoo ati hoggaa warra soddaa dheetu hin dubbatinii wanni as dubbattu hin bushaayaa nama muufachiisaa warra soddaa uffeen dhugootaa hin muufachiiftaa jedhaniini. Kanaaf inni hoggaa warra soddaa dhaqu soddaatitu mana jira. Dubbadhu haasa'ii jettiin hin haasa'uudha. Haasa'ii lakkii haasa'ii hin haasa'u maan haasofne lakkii barii warri keenya hoggaa warra soddaa dheetu hin haasa'ii naan jedhanii. Sababni isaas dubbiin ta'e hin bishooftii warra soddaa muufachiifta hin haasa'in naan jedhanii jennaan lakki dubbiin ta'e natti mi'ooftii rabbi jee haasa'ii jetteen lakki sitti hafuun haasa'u jennaan lakki haasa'ii jettee reedee jettee jedheen egaa haasa'ii jettee jedheeti hoggaa gadi ilaalu daa'ima fadhiitoo jedhamtu jedhan daa'ima gara boodarra dhalattuu ka manatti hafi hoggaa ijoolleen tuun tiksee jabbii jala deemtu mana taa'ee waan argatu nyaatu kana jira kookii kana jechuu warra dulloota jala taa'ee oduu fi waan nyaatu walitti haratu kana jira mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa hoggaa gallaalu kanaaf haasa'ii jettee reedhee erga haasa'ii jettee ilmuma kana akkamitti dandeessee deettee jeen kanaaf jaartiin rifattee qaanooftee dhuguma dubbiin ta'een bishoofti afaan narraa qabi jettee ofirraa gadi baafte jedhanii haasa'e jettanii erga haasa'e jettanii ni haaso'ina dubbiin teessaniin bishoofti jettanii nu adeemnaa malee. Simple mathematics states that to earn $350, you could babysit your sister's septuplets. Ni haaso'ina dubbiin teessaniin bishoofti jettanii nu adeemnaa malee. Meegaalee ragaa callisuu kanaan wal qabatee kan biraa kan ka'aati jiru Jawaar Mohaammed faa mootummaa wajjin hojjetaa kan jedhu jira. Dhuguma Jawaar Mohaammed mootummaa wajjin hojjetaa jira. Ani egaa miseensa paartii siyaasaati. Paartii seeraan galmaa'ee biyya kana keessa jiru. Paartii biyya kana keessatti bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya ordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtu. Qophii addaa har'aa keessatti egaa keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne. Keessummaa addaa har'aa kana maaliif nu dhiyeessine jettanii iyyaafachaa nama turtanidha. Egaa kaan keessanii maqaadhaa itti moggaaftanii kan jirtanii bulloo maaliif callisee gurbaan diiman maaliif hin dhiyaanne kan jedhu nu gaafachaa turtan. Egaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hundi keessanuu kan eegaa turtanii Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed ana dabalatee egaa waggaa lamaan booda kan karaa iskiriiniitiin wal arguuf deemnu. Egaa Jawaar Mohaammed baga nagaadhaan gara OMN'ttis akkasumas warra si eegaa jiruu fi karaa iskiriiniitiin baga dhiyaattee baga nagaan dhuftee anaa dhufuun jedha. Dayani atii fi daawwattoonni OMN'is baga rabbi lubbuun jiraachisee
walitti nu deebise baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deebinee jedhu. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbii bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kana hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawaar Mohaammed? Turtiin mana hidhaa gaa duuti biyya wajjin hirriba akkuma jedhani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaranii waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'u akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu sarbamtee taa'uun dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa ture irraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kun nuufis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente waggaa laallu tarii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nus akkuma warroota biraa gara tokko taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya miira keenya maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaannuu fi tarii akkuma namoonni hedduun gara dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif rabbi gara hidhaa isin geesse waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turre irratti fakkaata. Harki keenya maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa qabaa gara kaaniin immoo nullee fayyadeera. Akkuma faranjiin jettu partly it was a blessing in disguise gaa wanni guddaan jala dabarree as geenye jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne nuyi garuu rabbiif galanni haa ga'u as geenye irra jechuudha. Gaariidha. Keessattuu yeroo bultii 40 nyaata lagattan sana namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Murtii hamaa cimaa akkasii akkamitti murteessan kan jedhutu gaafiin kaka'aati ture. Kana mee waan nu yaadachiiftoo jiraate gama biraatiin immoo yeroo mana hidhaa turtan ummatni ofii haamilee ofiitii kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Haalli ummataas akkam ture? Kana lamaan mee walitti gabaabsitii nutti. Egalli lagannaa nyaataa sun mataa isaatti sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Haa ta'u garuu yeroo hidhamte tooftaan ittiin qabsaa'uu dandeessu, tooftaan ati dhiibbaa ittiin godhuu dandeessu hedduu murtaa'a. Tarkaanfiin ati fudhachuu dandeessu ofirratti. Kanarraa kaanee haala biyyi sun itti deemaa jiru akkasumas haalli hidhamtoonni siyaasaa kun Gammachuu ayyaana dabalatee namoonni biraan haalli isaan qabeensi isaanii yaaddeessaa waan tureef akkasumas immoo biyyattiin filannoo saniin wal qabatee gara hamaatti deemaa akka turte waan hubanneef kanarraa kaanee hamma dandeenyetti dhiibbaa uumuudhaaf jecha kan gara tarkaanfii sanitti seenne. Gaachi keessatti mootummaa qofa irratti osoo hin ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame. Beela osoo hin ta'in uummanni keenya kallattii hundaa dhufuudhaan dhiibbaa guddaan duratti godhee nageenya keenyaaf waan yaaddaa tureef lagannaa sana akka dhaabnuuf akka malee guyyaa mara dhufee xiqqaa guddaan abbaan amantii abbootiin gadaa warri bifa garaagaraatiin dhufanii dhiibbaa guddaan duratti godhaa turanii haala ulfaataa ture. Kan dhugaa yoo dubbanne kan nyaata dhabuun humna dhabnee laaffanne caalaa kan maatiin keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa waan duraan ga'e haa ta'u gaa sanis irraa annee.
Gaariidha gaa ergammoo mana hidhaatii baatanii ni calliftanii kan jedhudha. Gama tokkoon mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo mana hidhaatti yeroo ba'anii mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Your phone will be out of storage. Clean up now. Storage. Kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Nuyi egaa tinka namni hedduun hin beekanu fakkaata gaalletti gadhiifamne gara dhuma ji'a muddeet irratti manguddoon dhufanii mootummaan haal duree tokko malee isin gadhiisuu barbaada. Nuun jaaniin egaa akkas taate nu duris jaalannee of hin mootummaan nu hidhe mootummaan yoo nu hidhe hidhamnee teenyaa yeroo gadhiise immoo baanee uummata keenyatti makamna jenneeni haaluma kanaan torban lama akkas booda deebi'anii nu gallakkisanii haal dureen irra kaayame tokkollee hin jiru kan callifne fedhii keenyanii namni nu dirqisiises hin jiru sababni callifneef qabna. Agartee yeroo mana hidhaa keessa turretti waan baay'ee hubanne. Televiziyoona mootummaa laalla turre manni hidhaa Qaallitti televiziyoona qaba hidhamtoonni televiziyoona argatu. Televiziyoona sana waggaa laallu yeroo biyyattii wal waraansaa keessa seentetti namoonni sila biyya tasgabbeessuu qaban, namoonni sila nagaa buusuu qaban, namoonni sila balaa waraanni qabu hir'isuu irra tattaafachuu qaban, hayyoonni, hogganoonni siyaasaa, abbootiin amantii, jaarsolii biyyaa warri jettuun bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama suukenneessuun waan lola hammeessaa garii isaanii afaan baafatanii duguggaa sanyii saba tokko irratti yeroo labsaa turanitti baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanofne turre akka lammii biyya kanaatti inumaa Baqqalaa wajjin yeroo baay'ee haasofna turre taa'ii osoo hidhaa keessa jiraachuu baanne nullee akkuma jara kanaatitti salphanne waan biyya balleessu dubbanna turre jennee yaadaa turre akkasumas qabsaa'onni gameeyyii ta'anis kaayyoo kaleessa itti gadi ba'aniif kaayyoo kaleessa itti aarsaa meeqa kafalaniif irraanfachuudhaan waan osoo daa'imman kanarratti dhumanii osoo dargaggeessi biyya kanaa lola irratti lola hiikkaa hin qabne irratti dhumuu osoo qabeenyi biyyaa barbadaa'u gadi bayanii yeroo xurumbaa lolaa afuufan argaa turre baay'ee nutti dhagahame inumaahu akkuma reefsu hin jetti rabbi san jalaan baraarutti gammachuu qabna turre kanaaf tokko kanatti hedduu traumatize nu godhe jechuu wanni achirratti argaa turre wanni biraa yeroo san immoo hubanne hayyuun biyya kanaa hoggansi biyya kanaa hedduun keenya haasa'u malee wal dhaggeeffachaa akkan turre rakkooleen baay'ee mudatan sun osoo wal dhaggeeffachuun kan jiraatu taate hubannaa waloo uumuun waan danda'amuuf rakkooleen sun tarii hin gahan jennee waan yaadneef yeroo baanetti wanni dursa kennuu fi barbaannu dhaggeeffachuudha kan jedhu. Sababota biraas qabna wanni jaalifneef sababni biraa fakkeenyaaf uummanni keenya waggaa lamaaf olololaatiin olola diigii cabsi balleessi barbadeessi jedhuun sammuunsaa weeraraa ture. Yeroo nuti baane sanitti haga tokko gama mootummaatiin fi gama murnoota biraatiin ololli lolaa lashjee haasaan nagaa dhufaa waan tureef uummanni keenya xiqqoo boqonnaa argatu qaba dullee itti baanee daran miira isaa jeequu hin qabnu kaja'uudha jechuudha. Waliigalatti egaa dubbachuurra yeroo hiikamne sanitti aangoo ammaattis yoo ta'e uummata keenyaafis biyya keenyaafis mataa keenyaafis tarii dubbachuurra dhaggeeffachuu wayya kan jedhudha. Wanni biraa immoo akkuma beektu yeroo hidhaa keessa teessu odeeffannoo gahaan argattu. Waan maatiin dhufee si himu, waan namni dhufee si gaafatu si himuu fi waan miidiyaa mootummaa irraa dhaggeeffattuun ala odeeffannoo gahaa qaamota garaagaraa irraan argattu hir'uudha jechuudha odeeffannoo ati argattu. Odeeffannoo hir'uu irratti hundooftee yaada kennachuuf tarsiimoo baasuufis taatee kallattii qabsiisuuf baay'ee nama rakkisa. Yaadni ati dhiyeessitus falli ati dhiyeessitus kan hir'ate ta'a jechuudha odeeffannoo hir'uu irratti hundaa'ee waan deemuuf. Kanaaf mari'anneetuma akkuma beektu ganoonni keenya kanaafanis yeroo haasaa gabaabaa godhanii alatti bal'inaan haasa'urraa of qusachuudhaaf murteessine egaa haasa'uu dhabuu keenyan uummanni keenyaa fi biyyi keenyas sabni keenyas hin fayyadame jenneeti kan abdannu yeroo tokko callisuunis ergaa guddaadha qaba. Silence can be a strategy sometimes. Kanaaf
sanii hordofaa turre. Dubbiin callisuu kun hedduu nama dubbisiisa nan beeka. Mammaasa gaafa ijoollee tokko na yaadachiisa. Yeroo ijoollee mammaasa tokko ture mammaasatti wani dhiyaatu. Gurbaatu intala fuudhee warra soddaa waggaa dhaqu. Hiriyoonni maatiin isaa yoo ati waggaa warra soddaa dheetuun dubbatini wanni as dubbattu hin bushaayaa nama muufachiisaa warra soddaa offeende gootaa hin muufachiiftaa jedhaniini. Kanaaf innis waggaa warra soddaa dhaqu soddaatitu mana jira. Dubbadhu haasa'ii jettiin hin haasa'uudha. Haasa'ii lakkii haasa'ii hin haasa'u maan haasofne lakkii warii warri keenya waggaa warra soddaa dheete hin haasa'ii naan jedhanii. Sababni isaas dubbiin ta'een bishooftii warra soddaa muufachiifta hin haasa'in naan jedhanii jennaan lakkeen dubbiin ta'e natti mi'ooftii rabbi jee haasa'ii jetteen lakki sitti hafuun haasa'u jennaan lakki haasa'ii jettee reedee jettee jedheen egaa haasa'ii jettee jedheeti waggaa gadi ilaalu daa'ima fadhiitoo jedhamtu jedhan daa'ima gara boodarra dhalattuu ka manatti hafee waggaa ijoolleen tuun tiksee jabbii jala deemtu mana mataa'ee waan argatu nyaatu kana jira kookii kana jechuu warra dulloota jala taa'ee oduu fi waan nyaatu walitti haratu kana jira mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa waggaa gallaalu kanaaf haasa'ii jettee reedene erga haasa'ii jettee ilmuma kana akkamitti dandeessee deettee jeen kanaaf jaartiin rifattee qaanooftee dhuguma dubbiin ta'een bishoofti afaan narraa qabi jettee ofirraa gadi baafte jedhanii haasa'e jettanii erga haasa'e jettanii ni haaso'ina dubbiin teessaniin bishoofti jettanii hunareenaa malee. Simple mathematics states that to earn $350, you could babysit your sister's septuplets. Ni haaso'ina dubbiin teessaniin bishoofti jettanii hunareenaa malee. Meegaalee ragaa callisuu kanaan wal qabatee kan biraa kan ka'aati jiru Jawaar Mohaammed faa mootummaa wajjin hojjetaa kan jedhu jira. Dhuguma Jawaar Mohaammed mootummaa wajjin hojjetaa jira. Ani egaa miseensa paartii siyaasaati. Paartii seeraan galmaa'ee biyya kana keessa jiru. Paartii biyya kana keessatti lolli furmaata hin fidu jedhee amanaa ture. Kanallee lallabaa ture. Lola hanqisuudhaaf duula gooneen hidhaadhaaf mudan